Of eeggannoo guddaa qimamootaaf warreen nama lamaan dagalagdan. Wanta narra dhaga'ee waan sammuu kiyyaa oliiti. Ani hin beeku bichaa namaa garam deemaa jira naan galle. Maayyuu waan uumame hunda isinitti hima akkuma beekamu barumsa irraa gargaaraa yookaan waa irraa hubattu waan jedhe tokko yookaan irraa of eegdu jedhan tokkoon fidee dhufe. Immoo keessattuu ijoollee amma dhufaa jirtaniif baay'ee tokko sin fayyada. Akkas jetti obboleettiin tiyya obboleettiin teessan yaa Roozii kan cinqii keessaa nama baasu rabbumaa adaraa amma sii danda'ame tokkoon waan naan jedhii an sammuun kiyya gadhiisuuf deemaa jetti. Akkuma beekame mana kana fooloo godhaa mallattoo ida'utti bu'aa yaada keessan koomantii jala kaa faayibiraayit godhaa riipoost godhaa kooppilingii namni tokko gizee 10 godhaa gizee 10 dheeressuu. Akkas jetti obboleettiin keenya Roozii koo gan dhufee ji'a 7dha gaafa naan dhufuu sarraatanyaan tokko mana keessa jirti ani lammaffaa ta'ee tan dhufee kanaan takka wal lollee sin beeknu hoyyii wal gargaarree hojjannaa. Isheen gatii afaan beektu waan isheen godhinaan jette hundanaan godhaa akkasiin jedhaa jirtu jette gaafa isheen natti himte taqabbalaa. Sirakkisee akkuma obboleettii hangafaatan ishee ilaalaa ture. Ciisnu siree tokkorraa uffata tokko uffannee bullaa. Maalan siniin jedha wanti nuti wal dhoksine tokkollee hin jiru. Icciitii kiyya egaa kan isheen natti himte dhugaa haa ta'u soban beeku malee awwaan garaa kiyya keessaa isheettani madda keessa kiyya akkuma naatti sirriitti na beekti. Isheenis hamma ta'e waan itti himte garuu akka kiyya kanatti xalaqqeetti wanti isheen natti himtu tokko hin jiru. Malee mannis naa ta'e isheenis naa taate anaa waan tokko naan jettee hin beektu fuulas natti guurtee hin beektu. Keenya adda ture. Yeroo hunda mana kana keessatti olaantummaa ishee in agarsiise garuu kanuma jaalalaatiidhe an takka hamaatti illee yaadee hin beeku. Akkuma isiniin jedhe wanti nuti wal dhoksinu hin jiru uffata illee waluma biratti jijjiirranna shamarran waan ta'aniif yeroo rafnu wanti wal jennu hin jiru. Yeroo rafuu uffata uffadhee yoo rafee hirribni nan qabu kanammoo kanuman biyyatti baree uffata hunda isaa ofirraa yaasee waan tokkollee hin barbaadu akkanumatti rafaa. Jalaa ansoolaa na barbaachisaa. Ansoolaa qabaa. Ansoolaa sana biddilibsii garuu walirratti uffannaa ansoolaa tokko garuu kophuma kiyyaan rafaa uffadhee rafaa ansoolaa kophaatti qabdii jechuudha. Ansoolaa jalaa sana uffatteeti biddilibsii kanammoo waliin uffatan ansoolaa kophaatti qabaachuu danda'u kan ishee sanaan beeku kan ishee qofa natti himte. Akkuma isiniin jedhe jaalalli keenya itti fufee amma ji'a 7 geenye waan tokkotu uumame. Akka dhiiraa wajjin isaa seen beeku illee nama jaalala jalqabee miti. Yaa'u akkuma safara keessatti walii qalladuu waliin taphatu yeroo bishaan deemnu manaan qoraan deemnu waan akkasii malee illeen jaalladhe jedhee jaalladhee wanta laayivii wajjin dabarse takkallee hin jiru. Galatti bakka dhiiran beeku malee wantan hin beekne tokkotu na qunname. Dubbisee akkami nagaa jirta naan jedhee nagaa gaafateenis nagaa kiyya akkami jedheeni. Maqaa kiyya hanga abbaa kiyyatti seeraan beeka. Nan beektu na dagattee na irraanfattee minaamin naan jedha lakkisi yaadannee nama tokko yaadachuun yookaan immoo yaadachuu hin dandeenye. 7 lama minaamin wajjin haasofne. Gudiidha. Daadaraa kee birrii naa ergimee birrii rakkadhee kiraan manaas natti jabaatee jireenya Itoophiyaa hammaatee jira waan ta'eef birrii naa erginaan jedhee. Sanuu situ na beeka malee ansin beeku. Birrii maaliin si ergaa? Kan maaliiti birriin ofii kiyyaafuu an jireenya kiyya jijjiiruuf jireenya maatii kiyyaa jijjiiruuf an biyyaa bahin jedheeni. Warra birrii akka arge namaa kennuu miti minam jedheen wallollee. Gaafa nuti wallolluu viidiyoo qullaa ilaalaa yaajamaa bara akkamii keessa akka jirru. Viidiyoo qullaa otoon ciisaa jiru yookaan otoon rafaa jiru viidiyoo daqiiqaa 2 naa erge. Viidiyoo sana yeroon argu samaayin ol na fudhachuu didee dacheen gad na fudhachuu didee baay'ee tokko rifadhe. Akka nama viidiyoo namaa naasee nama janajjanee viidiyoo namaa ergee miti. Sanummuu viidiyoo osoo rafu qaama kiyyas akkuma reefu isiniin jedhe qullaan rafa jettee mucaan kun uffata uffachuun barbaaddu namni tokko akkasitu jira. Ansoolaa sanarraa fuutee eenyu waan kana godhaa? Hiriyaa jettee hiriyaa mana tokko wajjin jiraattu osoo isheen raftuu viidiyoo ishee waraabdee itti ergitee
dhiirri sun immoo akka birrii irraa nyaatu jazuriidhaan ishumatu birrii irraa nyaachuu barbaade jechuudha. Obboleessa ishee ta'uu danda'a, abbaa manaa ishee ta'uu danda'a, nama intalattii sanaati jechuudha. Booda viidiyoo kana yeroo ilaalu arrafeen jira qaama qullaa akkan dhaladheen fargee saniin yeruma sana wantan asabuun jiru intalattii malee jette. Kun maali jedheen bilbilatti agarsiisee naan jette. Maali situ akkana godhee viidiyoo kana situ erge jedheen ishee qabadheen. Kan ishee qabadhu abbaa argitetti bakka argitetti akkas taate an maal godhi naan jette. No ilaali biddilibsiin kan mana kanaati. Ansoolaan kan mana kanaati. Inni bukkeetti argamaa jiru. Bakki hin ciisee kun bakka kana hin beekama. Manni akkas na goota. Akkamitti waan akkanaan irratti raawwatta jedheeni aboo afaan kee qabdi waan barbaadde fidi naan jette. Dhuguma afaan sirriitti hin beeku araba sirradda'uu hin danda'u. Kanammoo maal jedheen madaamii kiyyatti himee akkana na goote jedha. Mucaan immoo namichi inni isiin viidiyoo itti ergite birrii 70,000 gashii ta'uu baannaan intarneetii irratti sii gadhiisa naan jedhee amma mataan kee yeroo sii gadhiisaa jira. Kaman ta'a madaamitti muudhaaf wanta kanaa kun akkamitti ta'e yookaan qaanfadhee himuus hin dandeenye wanni kun natti jijjiiramuu danda'a. Ishiin afaan sila beektuuf gara kiyyatti jijjiiruu dandeessi. Akkasitti na waraabinaan jettee akkas jettee jijjiiruu dandeessi jedheen sodaadhee. Jedhee dhiisuudhaaf namichi kun viidiyoo kee poost godheen waan namaatii keessaa si gasha si awwaarrada. Birrii kana gashitu malee naan jedha. Kanaafuu maal gochuun qabaa daraa obboleettii kiyyaa yaada hordoftoota keetii fi yaada kee nan barbaada. Jireenya biyya duniyaa ammam jiraannuuf akkana hamaa walitti yaadna. Kan ofii keenyaa hojjetanneeyyuu nu nyaachiseetu hin beekin. Birriidhaa jedhanii kabaja namaa akkana gadi buusu. Nama biratti nama fakkaata dudduubaa foon namaa nyaachuun. Umrii isa kamiif? Wallaahi laazim baay'ee tokkoon gaddi. Ammanumaa walii yaannu kana jaalala birrii qabaannee dheebuu duniyaan akkana nu gaggabse. Mee haqama kee nyaadhu. Otoo nyaatiin bira darbuu dandeessa bar. Biyya hambaa kanaa nagaan galuu dhiisuu dandeessa bar. Haqa namaarratti ija baastee yoo rafte akkasitti kaastee garuu maa Saa'udii keessan ta'een aanatu ishee qabsiisa ture. Warabbal kaaba. Aanatu ishee qabsiisa ture. Viidiyoo chanatti ergiteeti qaama seeraatti ishee kasasa ture. Rabbi garuu maal godha Joordaan keessa jirti. Wanni kun taateen kun kan ta'e Joordaan keessatti. Amma mee simmee yaada keessan mee mucayyoon kun maalaa gootu akkamaa gootu adaraa keessan yaada mataa keessanitti dhufe nu kaa komantii jalatti. Ishee miti anuu mataan na garagalaa jira. Maaliifi bakka kanatti kan kun jalaa poost gochuu ani ndawum agodhu dhiisin jedheniin agodhu wanti inni bu'aa irraa argatu yoo jiraate sumunii tokkoon ergin jedheeraan gama kiyyaan. Kanas wanta beekaa gootee miti kuni osoo ati raftuu hin beekama viidiyoo sanarratti osoo ati raftuu waraabame waan ta'eef sumunii tokkoon ergin. Maaliif hin ergin siin jedhe beektaa? 70,000 si gaafate miti ji'a irraa immoo 100,000 si gaafata. Akka inni itti dhaabu hin beektu waan ta'eef ragaan isa bira jiru haqamuusaa hin beektu waan ta'eef birrii kee kassarta malee birrii kees dhabdee viidiyoon kees pooste ta'a dhumarratti kan ta'u kana yoo godhan haa godhanii dhiisi. Yoo seerri jiraate immoo